Itti deebinee dhugaaf hafuuraan yaada Waaqayyoo keessa taanee Waaqayyoon galateeffannaa. Gara Gooftaaf galanni haa ta'u. Haaleluyyaa. Waaqayyo isa gargaaree eegee jiraachisee guyyaa kana carraa kana nuu kenne Waaqayyoon galateeffannaa. Isatu jennaan jiraanne, isatu jennaan gargaaramne. Fedha isaa fi eeyyama isaa taanaan nama taanee har'a geenye immoo isa galateeffannaa. Carraa kana kan nuu kenne immoo Kiristoosidha. Waaqayyoof galanni haa ta'u. Kanaaf Waaqayyoon galateeffannaa. Haaleluyyaa. Haaleluyyaa Yesuus. Harka isaa nu gargaaree, harka isaatu nu baatee, barruu isaatu nu danda'ee, caba garmalee du'anii baduu, kiyyoo seexanni jireenya keenyaaf kaa'uuf qabamanii karaatti hafuu oolleerra. Kanaaf Waaqayyoon galateeffannaa. Kan akka nuti ciifnee achiin hafnuuf, akka nuti baanee galuu dadhabnuuf, akka nuti utuu adeemnu karaatti hafnuuf kiyyoo kaa'aa yaada qopheessaa waa'ee keenyaaf ajandaaf karoora baasaa oolu hedduu ture. Garuu Kiristoos Iyesuus humna gargaarsa araara isaatiin jiraachisee lakki jedhee du'a keenya didee karaatti hafuu keenya kiyyoo kaa'anii warra baduu keenya eegan yellaasisee Waaqayyo Gooftaan irree gargaarsa isaatiin nu wajjin ta'ee tola gaarummaa isaa baay'eedhaan nu gargaaree warra carra qabootaaf warra jiraatanii gaarummaa isaa arganii isa galateeffatan Waaqayyotu nu taasise. Gara isaa ilaalaa, fuulli keessana ifuu qaaniidhaan deebitanii lafa hin ilaaltanii. Namichi gadadamaan kun yommuu iyyate Waaqayyo isaaf hin dhaga'e, rakkina isaa hundumaa keessaa isa hin oolchee jedha. Waaqayyo akkuma sagalee isaatiin dubbatu gara isaa ilaalaa jedha. Macaafa faarfannaa 34 irratti yoo dubbifattan. Egaa ijji gara Waaqayyoo ilaalu qaaniidhaan lafa hin ilaalu. Tarii nama akka kee abdattee amanattee si wajjinan jira siifan jiras jedhee iddoo ati eeggattetti siif argamuu dhiisuu danda'a ta'a. Namni waadaa siif galee si ganuu danda'a ta'a. Karaa si buusee si wajjinan kaayyoo keef karoora keef si wajjinan jira jedhee haala ati karoora ati jireenya rarra'aa keessatti haala sitti ulfaate keessatti si biraa hafee qobaa of argiteetta ta'uu danda'a ta'a. Garuu Iyesuus Kiristoos si wajjinan jira jedhee kaayyoo namaa rarraasee nambisu, kakuu namaa rarraasee nambisu. Eeyyeen akka namaa miti yaanni isaa rarra'ee nafu, yaanni Waaqayyoo sirriidha galma siin ga'a. Akka namaa miti inni mana baasee akka riyyaa gadhee nama biraan nafu, nama bira sin darbu. Inni dhugumaan riyyaa amanamaadha, michuu amanamaadha, gargaara amanamaadha. Nu danda'eera akka amala keenyaatti, akka dadhabbii keenyaatti barruu isaatu nu baateera. Kanaaf har'a geenyeerra. Egaa har'a nuti ija keenya waan hundumaarraa kaafnee gara Waaqayyoo yoo ilaalle harki Waaqayyoo jireenya namaaf, abdii namaaf, gargaarsa jireenya namaaf ta'uudhaaf inni waan hundumtuu harka isaa keessa jiru abdii jireenyaa namaaf kan kennu, michuu amanamaa ta'ee kan nama jajjabeessu, hirkoo dhugaa ta'ee akka namni hin kufneef cimsee kan nama dhaabu Kiristoos Iyesuus. Namni amanatuuf, namni gara isaa ilaalu hin yellaasifamu. Haaleluyyaa. Maqaan Iyesuus Kiristoos bara baraan na eebbifamu. Ijji koo gara gaarotaa in ilaala. Gargaarsi koo eessaa anaaf dhufa? Gargaarsi koo Waaqayyo biraa in dhufa. Inni immoo isa bantiiwwan Waaqaaf lafa uume jedhee Daawit akkuma dubbatu. Egaa gargaarsi kan dhufu Waaqayyo biradha. Gargaarsi koo eessaa anaaf dhufa jedhe. Ani gara gaarotaa nan ilaala. Gara gaarotaa jechuun tabba ol ka'ee fuula namaa duratti ol ka'ee dhaabbatu miti, kan hojjaa nama caalu miti, kan nama dhoksu miti, yookiin immoo gaara karaa darbiinsaa nama dhoowwatu miti. Warra na dursan qabeenyaan abbootii qabeenyaa warra harkaa waan argadhaa laata jedhee eeggadhurraa nan nabe. Garuu achin turre gargaarsi koo eessare Waaqayyo bira ture jedha. Kanaaf egaa nama amanachuun salphinadha. Waaqayyoon amanachuun garuu jireenyadha, ulfinadha, moo'ichadha. Kanaaf waan hundumaarraa addunyaa kanarraa ija ofii kaasanii jireenya ofiif milkaa'insa kan ta'u boqonnaa jireenyaas kan namaaf kennu harka isaa keessa wanti hundumtuu guutee kan namaaf kennamu Waaqayyoon gara isaa gaafa ilaalan haasaa ofii, hariiroo ofii, jireenya ofii gaafa Kiristoosii wajjin godhatanii wanti hundumtuu guutee argama. Nagaan namaa guutuudha. Jireenyi namaa aara galfii qaba.
rafanii rimni namaa boqonnaa guddaa qaba. Abjuun namaa, mul'anni namaa milkaa'insa qaba. Warra Yesuusin qabaniif. Kanaafiyyuu kanatti qaba jettu wanta biyya lafaa kanarraa fira kee yoo ta'e, qabeenya kee yoo ta'e, humna kee yoo ta'e si dhiisa. Guyyaa tokko si gana. Wanta farkaa qabdu borsi harkaa dhumee arguu dandeessa ta'a. Yesuus Kiristoosin qaba jettee qabaachuu Yesuus Kiristoositti gammaddee kan dhaadattu jirta. Yesuus Kiristoos qabaachuu keetti kan boontu jirta. Yesuus Kiristoos qabiyyee dhuunfaa keeti. Yesuus Kiristoos ol kaawwata keeti. Yesuus Kiristoos jilbii kuufamaa isa namni eenyuyyuu nama jalaa fudhachuu hin dandeenyedha. Kanaafiyyuu qaba jettee kanatti dhaadachuu qabdu. Bara hundumaa yeroo hundumaa Yesuus Kiristoos ta'uu qaba. Kanatti ittiin boontu Yesuus Kiristoos kan itti boonan, kan ittiin boonanidha malee Yesuus Kiristoos kan itti gammadanidha malee maqaa Waaqayyootiin eeyyene kan dhaadatu hundumtuu gammachuu qaba. Kanaafiyyuu Yesuus Kiristoos kun nu boonsa. Yesuus Kiristoos kun nu gammachiisa. Maqaa Yesuus Kiristoos qabaachuu keetti gammadi. Inni warra du'an keessatti nafne, warra du'an dursee awwaala diigee ka'eera. Duuti san dandeenye. Kanaaf nuti murxuxxeen du'aa darbatamu sun nun arganne. Isaan jalaa baane golgaan dukkanichaa nu haguuge sun karaa isaan nurraa tarsee. Kanaaf Yesuus qabiyyee keenyadha. Qabiyyee dhuunfaa keenyadha. Kanaafiyyuu Yesuus Kiristoos qabaachuu keenyaan hin boonna, nuti hin gammanna. Gammachuun guddaa, gammachuun namarraan fudhatamne, gammachuun gad irrachaa hin adeemne Yesuus Kiristoos biraa argama. Hallelujah. Maqaan Waaqayyoo haa eebbifamu. Qooda Yesuusin boonu, qooda Yesuus qabaachuutiin boonu, qooda Waaqayyootti amanachuutiin boonu, baay'een Yesuus kanatti qoosuurraa kan ka'e, baay'ee Yesuus kanatti boonuurraa kan ka'e, baay'een eeyyeen qooda ulfina isaa dhiisee Yesuusiif ulfina isaa kennuurraa kan ka'e, baay'een haala garaagaraatiin liqimfameera. Waan keessaa ba'uu danda'u keessaa ba'uu dadhabeera. Biyya lafaatiin liqimfameera. Haalaan rakkinaan liqimfameera. Gaafa Yesuus waan hundumaa irraa jakee kaaftee gaafa Yesuusin maqaa Yesuusin boontu, gaafa maqaa Yesuusin dhaadattu kanan qabu nagaa Yesuus. Inni anaaf lubbuu kenne, inni anaaf gaara Golgootaatti fannootti ol ba'e anaaf dhiphate. Yesuus Kiristoos anaaf ga'aa kooti gaafati jettu. Hallelujah. Gaafa addunyaan kun haala garaagaraatiin raafamee bo'u ati immoo boonaa jiraatta. Maqaan Yesuus haa eebbifamu. Bara hundumaa yeroo isaaniif umurii isaanii aarsaa godhanii kan itti dafqan, kan itti dadhaban, kan itti humna isaanii qabeenya isaanii itti fixan, yeroo itti guyyaa tokko amma libsuu ijaa gidduutti dhaban keessatti warri Yesuus Kiristoosin karaa Yesuus Kiristoos tola fayyan, karaa Yesuus Kiristoos jiraatan immoo qabeenya isaan jalaan fudhatamneef qabeenya hin dhabamne Yesuusin qabatanii akka gammadaa jiraatu. Kanaaf obboloota ko Yesuus Kiristoos qabaachuun keenya nu gammachiisa. Hallelujah. Maqaan Waaqayyoo Waaqa jiraataa bara baraan haa eebbifamu. Isaayyaas yeroo dubbatu umuriin namaa akka margaatii jedha. Margichatti yeroo Waaqayyoo hafuura isaa baafatu margichi hin cooliga, inni hin gogasii jedha. Dubbiin Waaqayyoo keenyaa garuu bara baraan itti fufee ma'ee hin jiraataa jedha. Egaa umuriin namaa akka margaati. Yeroo Waaqayyoo hafuura isaatti baafatus margichi hin cooliga, hin goga. Umuriin namaas akka margaa kanaati. Hin darba. Addunyaa kanarraa hin darba. Wanti hundumtuu dhabamuudhaaf jira. Yesuus Kiristoos warri amanatan maqaa isaatii, warri eeyyeen maqaa isaatti warri waamaman, maqaa isaatiin warri jiraatan, maqaa isaattis warri jiraatan immoo jireenya isa bara baraa sanatti darbanii Yesuusii wajjin jireenya dhaalu. Kanaaf qaba jettee kanatti dhaadattu qabeeyyee kee hangafaa godhattee dhuunfaa kee godhattee Yesuus Kiristoos siif ta'uu qaba. Galanni Waaqayyoo isa jiraataaf haa ta'u. Isatu bara rakkinaa nama jiraachisa.
isatu gaara ulfaataa nama dabarsa, isatu galaana hamaa keessa akka namni liqinfamne harka qabee nama baasa. Baratti baay'ee liqinfamee dhokatee nyaatamee bara namni itti baay'een dirmammaa'ee waan godhu dhabe qarxaasaa du'aatiin iddame keessatti warri Yesuusin qaban nagaa boqonnaa aara galfannaa guutuu argatanii jiraatu. Nuuf aara galfannaan keenya biyya lafaa miti, qabeenyaa keenya miti, fira keenya miti. Yeroo namni itti dadhabutti siifan jira kan jedhu, yeroo namni itti humna dhabutti ana humni kee kan jedhu Yesuus Kiristoos malee hin argamne hin jirus. Kanaaf gaafa dadhabbii humna namaa gaafa qonamaa Yesuusidha. Kanaaf iyyuu gara isaa ilaalaadha. Fuulli keessan ifu qaaniidhaan lafa hin ilaaltanii jedha. Kaasi ija kee namni baay'een qabeenya isaa hangafummaa ofirratti godhatee jireenya isaa irratti moosisee kaan immoo wanta garaagaraatiin liqinfame gaafa wanti sun immoo irraa adda ba'u qabeenya harkaa dhumu wanta inni anaaf ta'a jaalallee kooti jedhee abdatu gaafa inni itti adda ba'u abdiin itti dukkanaa'a. Namni kiristaanni abdiidhaan jiraata waan qabaataniif utuu hin taane waan guuttataniif utuu hin taane nuti abdiidhaan jiraanna. Gaafa sagalee Waaqayyoo dhageenye isa dhageenye immoo gaafa amanne amantiidhaan immoo wanta dhageenye sana isa Waaqayyo nu abdachiise sana gaafa abdanne lafa duwwaa irratti abdiif amantiidhaan jireenya argachuu dandeenya. Wanti barbaachisu Waaqayyo biraa nuuf kennama. Kanaafiyyuu nuti har'a baay'een waan qabuuf gammadee waan uf harkaa dhabuuf gadda, waan fayyaa qabuuf galateeffatee waan fayyaa hin qabneef immoo Waaqayyotti gunguma. Waan kaleessa wanta hojjetetti milkaa'ee fi Waaqayyoon waan fayyaa qabuuf galateeffatee waan fayyaa hin qabneef immoo Waaqayyotti gunguma. Waan kaleessa wanta hojjetetti milkaa'ee fi Waaqayyoon galateeffatee wanta irratti dadhabee hojjeteef immoo wanta milkaa'insa dhabeef Waaqayyo irratti gunguma. Hin gowwoomina, Waaqayyo kan itti gaa'isan miti jedhee dubbata Phaawulos yeroo dubbatu. Kanaaf egaa obboloota koo haalli mijachuu baatus barri geeddaramus haalli jijjiiramus Waaqayyo Waaqadha. Waan argameef, waan dhabameef, waan guuteef, waan irrateef, waan addunyaan kun jeeqamteef oduun lolaa waan dhaga'amuuf miti Waaqayyo kan galateeffamu. Waaqayyo Waaqa ta'uu isaatiin galateeffama. Maqaan Yesuus bara baraan eebbifamu. Haalleluuyaa. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Waaqayyo gaariidha. Hallelujah, Waaqayyo gaariidha. Gaarummaa isaas bara baraan hin jiraata. Kanaafiyyuu sabni Israa'el Waaqayyo gaariidha jedhan isaa galateeffatanii jedha Daawit yeroo dubbatu macaafa faarfannaa keessatti. Kanaaf Waaqayyo gaarii waan ta'eef gaarummaa isaa immoo ilma isaa isa jaallatu unuuf gara biyya lafaatti ergee gaarummaa isaaf jaalala isaa nutti agarsiiseera. Utuu ufin qusatiin utuu ufin mararsiifatiin Kiristoos ilmi Waaqayyoo fannoo irratti ol ba'uuf dhiiga cobsuudhaan dafqa isaa dhangalaasuudhaan lubbuu nuuf kennuudhaan jaalala waan nutti agarsiiseef nuti har'a jaalala isaatiin jiraanne, fedha namaan jiraanne, fedhaadhaaf abbaa keenyaan hin jiraanne, fedha warra qabeenya qabaniin moototaan hin jiraanne, jireenya kan nuuf kenne Yesuusidha. Kun immoo jaalala isaa nutti agarsiisu. Kanaafu jaalalanni nutti agarsiise kun isa taa'ameetti yaadamee bira ga'amu isa dubbatamees xumuramu miti. Kanaafiyyuu maal gochuudha? Yesuus Kiristoos qabaachuun keenya kun nu gammachiisa. Kanaaf isaan gammaduudha. Isaatti haleluuyaa kooluu galuudha. Galanni Yesuusiif haa ta'u. Maal tabdiisi kutachiise haala kee laalteetu kaleessa kan siif jira jedhee har'ammoo si biraa dhabame laalteetu wanta ati itti dadhabde bara baay'eef dafqa keessi jalaa qabameef laaltee abdii kutachaa jirta. Addunyaa kanarraa wanti hin darbine hin jiru, hin darba akka daraaraati hin harcaa. Kanaafiyyuu waan hundumaa kanarraa ija kee kaasiiti Yesuus Kiristoos irra yaadaaf qalbii kee ija kee kaawwadhu. Innoo bara haalli si gate sitti goree lafaa kaasa singatu akka namaa miti. Namni garaa jabaata, si biraan darbu
Yesus Kristos warra isatti kooluu galaniif abbaa amanamaadha. Maqaan Yesus haa kabajamu. Haleluuyaa. Jaalallee garaa koo yaasa'oo aanguutuu naafsiidha nagaan koo. Naafsiidha nagaan koo. Jaalallee garaa koo yaasa'oo aanguutuu naafsiidha nagaan koo. Naafsiidha nagaan koo. Maaliif irraanfataa garaan si abdatee du'a oolee beeku. Sinna duraa oofee duumessa dura koo buufatee na eegu. Qabeenya kootatii yaabbannoo jireenyaa nama jalaa hin cabne. Isaanitti hirkadhee rikkoo amansiisaa akka keen arganne. Qooda koorarraateen fannoo gubbaarraatti. Keena duraan baduu barammaa baraatti. Haarfama lubbuu keenaaf gidirfamuun kee. Natti yaadatama naaf garafamuun kee. Jaalalli kee na dhibeanani yoon caallisee waaqi kee yaa uumama ulfinni siif arrasii. Ulfinni siif arrasii. Ulfinni siif arrasii. Kabajni siif arrasii. Kabajni siif arrasii. Jechoota duwwaa miti jaalalli kee. Isa jedhan duwwaa miti jaalalli kee. Yesuus waaqi kee. Ati naaf laatte lubbuu kee. Yesuus waaqi kee. Ati naaf laatte ofii kee. Abbaa gooftaa keenya isa hundumaa gararraa jirtu bara baraan kan jiraattu maqaan kee qulqulluu mootii Israa'el kan ta'e waaqa keenya abbaa gooftaa keenya si galateeffannaa maqaa kee eebbifnaa si waaqeffannaa maqaa gooftaa Yesuusiin galanni guddaan siif haa ta'u. Bara baraan waaqa irratti lafa irratti maqaan kee haa eebbifamu. Gaarummaa kee araara kee tola kee nutti agarsiifnaan warra yaa waaqayyo gooftaa du'aaf eegamantu jireenya argate. Warra salphinaaf eegamantu yaa waaqayyo gooftaa har'a kunoo waaqayyo gooftaa Yesuus ayyaana keetiin gargaaramee nama ulfina kee argee ulfina kee dubbatuuf si galateeffatu nu taasifte. Utuu qabamuu keenya eeganii yaa waaqayyo kiyyoo waa'ee keenyaaf tarattaramu sana cirtee warra tarkaanfatanii yaa waaqayyo miilli isaanii adeemee si galateeffatu nu taasifte. Si galateeffanna galata qabna. Wanti nu galateeffachiisu yaa waaqayyo sababni isaa baay'eedha. Isa kana jennee dubbannee fixuu hin dandeenyu. Akkasumatti galanni guddaan siif haa ta'u. Maqaan kee bara baraan haa eebbifamu. Gaarummaaf araara kee tola keef yaa waaqayyo si haa galatu. Maqaa gooftaa Yesuusiin maqaan kee haa ulfaatu. Ilaa yaa waaqayyo gooftaa fayyina keenyatti naafee gammachuu keenyatti naafee maqaa gooftaa Yesuusiin yaa waaqayyo gooftaa fayyinee si galateeffachuu keenyaaf garaan diinaa gubatee yaa waaqayyo gooftaa naafee yaa waaqayyo jireenya keenya irratti saba kana irratti inni ka'u xiyya kan darbatu waraansa kan itti banu kallattii garaa garaatiin hafuuraaf foon isaanii kan lolu kan dhiibbatu maqaa du'aa ka'uu ilma kee Kiristoos Yesuusiin kan waraaname haa ta'u. Dhiiga dhangala'uu Yesuus
Yesuus Kiristoosiin nan jedha kan diigame haa ta'u maqaa goofticha Yesuus Kiristoosiin waraansa sammuudhaan kan dhiphisu yaa Waaqayyo jireenya isaaniitiin wallaansoo kan qabu xiyya kan darbatu summii kan itti facaasu abdii du'aa kan harkaaf nyaatu maqaa Yesuusiin abdii du'aa kan itti tasaasu maqaa Yesuusiin abdii jireenya harkaa nyaatee kan fixe jireenya yaa Waaqayyoodhaan gagga'aaf dukkana akka sabni kun dhaloonni kun obboleettiin kofroonni koo jiraatan inni godhu maqaa du'aa ka'uu Kiristoos Yesuusiin kan rukutame haa ta'u humna dhiiga Kiristoosiin kan rukutame haa ta'u Banaazreetu bageetaa Yesuusiin kan rukutame haa ta'u galanni siif haa ta'u bara baraan eebbifame maqaa gooftaa Yesuusii yaa Waaqayyo hojiin dukkanaa kaayyoon seexanaa ajandaaf xalayyaan jallinaan maqaa gooftaa Yesuusiin saba kanatti dhaloota kanatti ergamee jireenya isaanii dhiphisu kamiyyuu maqaa Yesuus Kiristoosiin yaa Waaqayyo kan rukutame haa ta'u maqaa du'aa ka'uu Yesuusiin kan diigame haa ta'u ati guddaadha jabaadha amanamaadha beekaadha danda'aadha maqaa Yesuusiin si haa galatu ammas gooftaa Yesuus nuti yaa Waaqayyo cubbamoota wallaalota karaa beeknu karaan beekin si gaddisiifna maqaa gooftaa Yesuusiin yaa Waaqayyo gooftaa ati Waaqayyo cubbuuf irra daddarbaa keenya yaa Waaqayyo nu dhiisuun fedha keenaaf haa ta'u ati Waaqayyoodhaan nu gargaari ayyaana nu baay'is maqaa Yesuusiin ameen Waaqayyo sinaa eebbisu ulfaadha sagalee Waaqayyo keessaa Wangeela Yohaannis boqonnaa 6 lakkoofsa 25 kaafneetu kutaa sagalee Waaqayyo kanarratti waan gabaabaa dubbanna sabooda galateeffannee xumurraa Waaqayyo sinaa eebbisu akkas jedha maqaa Kiristoosiin nan dubbisa Yohaannis 6:25 kaasee maqaa Yesuusiin nan dubbisa akkas jedha yommus jarri Yesuusiin bishaanicha gamatti arganii yaa barsiisaa yoom as geessee ittiin jedhan Yesuus immoo deebisee dhuguman isinitti hima isin milikkita nyaattanii waan quuftaniif ana barbaaddu nyaata baduuf hin dhama'inaa nyaata jireenya bara baraatiif argamuuf dhama'a malee ilmi namaa inni Waaqayyo abbaan mallattoo itti godhee nyaata kana isiniif kennuuf jira isaaniin jedhe isaan immoo egaa hojii Waaqayyoof akka dhamaanuuf maal gochuutu nuuf ta'a jedhanii isa gaafatan Yesuus deebisee isa inni ergetti amanuu keessaniin hojii Waaqayyoo hin hojjettu jedheen kana irratti isaanis arginee akka sitti amannuuf milikkita maalii argisiifta maaliinis hojjettare macaafni buddeena akka nyaattaniif Waaqa irraa isiniif kennee akkuma jedhu abaabiliin keenya lafa onaatti nyaata mannaa jedhamu nyaataniiru jedhaniin Yesuus immoo deebisee dhuguman isiniin jedha Museen buddeena Waaqa irraa isiniif hin kennine abbaan koo buddeena isa dhugaa Waaqa irraa isiniif hin kenna buddeenni Waaqayyoo isa Waaqa irraa gadi dhufu biyya lafaatiif isa jireenya kennudha jedheen isaan immoo gooftaa buddeena kana yeroo hundumaa nuuf kenni jedhaniin yommus Yesuus ana buddeenni jireenyaa gara koo kan dhufu hin beela'u kan anatti amanus matumaa hin dheebotu akkuma ani isinitti hime isin ana argitaniittu garuu hin amantan abbaan koo anaaf kan kennu hundinuu gara koo hin dhufa isa gara koo dhufus ani ofirraa hin ari'u fedha ofii kootii raawwachuudhaaf miti fedha isa ana ergee raawwachuufan Waaqa kenne keessaa tokko illee akka ani balleessu hin fedhu guyyaa booddeetti du'a akka isaan kaasu fedha malee abbaan koo namni ana
ilma isaa argu kan anatti amanus hundinuu jireenya barabaraa akka qabaatu fedha. Jireenya barabaraa akka qabaatu ni fedha. Anis immoo guyyaa booddeetti du'a isa nan kaasaa. Ameen. Waaqayyoof galanni guddaan barabaraan haa ta'u. Ana buddeenni jireenya jedha iddoo kanatti Yesuus Kiristoos. Buddeenni jireenya. Buddeenni inni kam? Buddeenni inni barabaraa. Inni nyaatanii hin beelofne. Haleluuyaa. Maqaan Waaqayyoo haa eebbifamu. Iddoo kanatti bartoonni gooftaa Yesuus Kiristoos duukaa kan bu'anii fi maal barbaadu yoo jettanii jireenya barabaraa barbaadu tun taane Yesuus Kiristoos nama guutuu Waaqa guutuu ta'ee yeroo itti lafarra deddeebi'aa turetti nama 5,000 buddeen 5 qurxummii 2 eebbisee isaaniif kenne. Innis immoo irraa hafee urraansaa gundoo 12 ol deebi'ee jedha. Yeroo kanatti isaan kana arganiitu Yesuus Kiristoos duukaa kan bu'ani. Waan Yesuus Kiristoos buddeen xiqqoo baay'isee qurxummii danuu godhee saba kana Israa'eloota nyaachisee malee waa'een jireenya barabaraa isaaniif galeef isaaniif hubatameef miti. Sababa kanaaf Yesuus Kiristoos duukaa bu'u. Sababa maaliif yoo jenne sababa Yesuus Kiristoos buddeen 5 qurxummii 2 nama 5,000 nyaachisee quubsee urraansaa immoo gundoo 12 irraa waan deebi'eef dinqii kana waan arganiif Yesuus Kiristoos duukaa yoo adeemne nyaannee garaa kaafanna, nyaannee garaa guuttanna. Isa duukaa buunee hin beelofnu. Buddeen kana inni waan xiqqoo argamuyyuu baay'isee nu quubsuu danda'a waan ta'eef jedhaniitu Yesuus Kiristoos duukaa bu'u turani. Yesuus Kiristoos garuu waan bartoonni kun duukaa bu'aniif hin beeka ture. Jireenya barabaraa immoo buddeeniif jedhanii akka duukaa bu'an yaada garaa isaanii hubatee hin beeka ture. Har'as nuti kan duukaa buunu Yesuus Kiristoos duukaa qabeenya argachuu immoo mana ijaarrachuuf immoo eeyyeeni har'a dhukkuba fooniitti, mataatti, duddatti, dhukkuba garaatti fayyuudhaaf duukaa akka buunu immoo Yesuus Kiristoos kana jireenya isa barabaraa argachuuf duukaa akka buunu hin beeka. Yaada garaa keenya hundumaayyuu hin beeka. Yeroo itti Yesuus Kiristoos bishaan gamatti ce'etti bartoonni Yesuus arganii ati yoom as geesseetti hin jedhani. Yesuus Kiristoos immoo isaaniin gaaffii gaafate. Maal jedheetu gaafata? Isinii wanta buddeen xiqqoo baay'isee isin nyaachisuuf ana duukaa buutu malee jireenya barabaraa argachuudhaaf yookiin immoo ana buddeenni barabaraa, ana jireenyi barabaraa isa kana hin hubanne kun isaaniif isiniif hin gallee jedhe. Isaaniif hin galle. Waa'ee buddeen baay'isanii, waa'ee Yesuus waa'ee buddeen baay'isee isaaniin quubsee isaan nyaachisuutu isaanii gale malee waa'een jireenya barabaraa Yesuus Kiristoos jireenya barabaraa akka kennuu danda'u isaaniif hin galle. Kanaaf adda baasee isaanitti hima. Haleluuyaa. Maqaan Waaqayyoo Waaqa jiraataa eebbifamu. Akkamitti akka ati buddeena isa nyaatanii hin beelofne, bishaan isarraa dhuganii hin dheebonne akka kennuu dandeessu akkamitti si amannaa jedhani. Yesuus Kiristoos jireenya kennuuf dhufe biyya lafaa kanarra, addunyaa kanarra gara biyya lafaa kan dhufe foon nuyi dadhaboonni kun uffannu uffatee kan gara biyya lafaa dhufe eeyyeni buddeena har'a nyaatanii bor beela'an kennuu duwwaa utuu hin taane jireenya barabaraa kennuu dhufe. Du'a karaa Addaam ilmaan namootaatti dhufe sana maggaarrajaa du'aa kana namaaf Waaqayyo gidduudha tarsaasee eeyyeni girgiddaa hammeenyaa namaaf Waaqayyo gidduu dhaabbatu kana jigsee cabsee namaaf Waaqayyo walitti araarsuudhaa dhufe. Kanaaf iyyuu ani jedha fedha ofii kootii raawwachuu hin dhufne. Ani fedha ofii kootii sin raawwadhu. Fedha sana ergee fedha abbaa kootii nan raawwadha. Kanaaf iyyuu isinii waa'een jireenyaa kun isiniif galuu qaba. Waa'een jireenyaa yoo isinii galee dhugaadhaan ana duukaa bu'uu dandeessu. Waa'een jireenyaa kun yoo isinii galee jireenya barabaraa kana dhaaluu dandeessu. Jedheetu yeroo isaanitti dubbatu sabni kun immoo maal jedhu? Yeroo itti Museen saba Israa'eliin gaggeessaa ture Waaqayyo isaanii mannaa harcaa
baasee isaan nyaachiseera. Museen saba kana Israa'elootaan sooreera yeroo jedhani Yesuus Kiristoos deebisee Museen saba kana buddeena kana illaanne saba kana buddeen kana kan laate mannaa waaqarraa kan harcaase Musee miti Waaqayyodha isa waan hundumaa gochuu danda'udha. Sabni Israa'el mannaa waaqarraa isaaniif harcee kana nyaatanii ittiin jireenya hin arganne ittiin jireenya bara baraan arganne sababni isaas buddeenichi kanarra nyaatanii borbeelaan waan ta'eefi nyaataniiru garuu deebi'anii sabni Israa'elin beel'aniiru. Ani immoo jedhe ergamee kanan dhufe isarra nyaatanii bor beel'an kana utuu hin taane isarra quufanii bor beel'an utuu hin taane nyaatanii isa deebi'anii beelofne jireenya bara baraa kennuun dhufe irraa dhuganii isarra dheebuu ba'anii bor dheebotan kennuun dhufne jireenya bara baraa kana kennuun dhufe. Kanaafiyyuu jireenyi kun isinii galuu qaba isinii hubatamuu qaba. Hallelujah. Maqaan Yesuus bara baraan eebbifamu. Ani buddeena bara baraati. Ani jireenya bara baraati. Ani karaa gara baatti geessudha. Kanaafiyyuu natti amanaa. Anatti amanaa abbaa koottis amanaa jedhee Yesuus Kiristoos saba hin hubanne kana hallelujah bartoota hin hubanne kana hubachiisuudhaaf isaan barsiisa. Harrayyuu dhugaan dubbii Waaqayyoo kan hin hubatamneef waa'een jireenya bara baraa adda ba'ee kan isaaniif hin galle waldaa kiristaanaa keessa hedduutu jiru. Amma waa'een jireenya bara baraa waa'een eeyyeni dhugaan dubbii Kiristoos ammanuuf hin galletti akkasuma bara keenya lakkoofna. Nuu galuu qaba waa'een jireenya bara baraa. Kan mana jaarratee kan gaa'ila godhatee kan qabeenya horatee Yesuus biraa kan deebi'e qabeenyi isaa immoo kan isa gane baay'eetu jira. Waan buddeena isin quubsuuf na duukaan bu'inaa. Gaafa jedhu Phexros yaa gooftaa si dhiibnee sananna si'oo buddeen bara baraa jedhe. Hallelujah. Yesuus Kiristoos buddeen bara baraati. Har'a namni dhukkuba foonsaatti fayyee dhukkuba eeyyeni dhukkubatti manni yaalaa fayyisuu danda'utti ogummaa Waaqayyo isaa kennetti fayyisuu danda'utti fayyuudhaaf jedhee Waaqayyotti amanee Yesuus Kiristoosin kan gane baay'eedha. Kaleessa si beekatu jedhu har'a immoo Yesuus Kiristoosin haallitti tole mijatee fi Yesuusin kan gane hedduudha. Yesuus Kiristoosin maaliif amanne dhugaan dubbii Waaqayyo kun nuu galeera. Yesuus Kiristoosin nufa jireenya kennu hin nufa warra jireenyichi isaaniif gale warra jireenyichatti amanan warra isa jireenya kennu Yesuus Kiristoos tufugatanii fi hallelujah jireenyi bara bara harka isaanii keessa hin galfama. Maradona tima fena tika maradias. Hallelujah. Maqaan Waaqayyo Waaqa jiraataa eebbifamu. Bokkaan baay'ee waan roobaa jiruuf asuma irratti nan dhaaba. Gooftaanis naa eebbisu. Gooftaa galanni guddaa siif haa ta'u. Bara amma bara baraatti maqaan kee ulfaatu. Leenca Yihuudaan gafa nagaa isa hundumaa gararraa jirtu si galateeffanna. Maqaa goofticha Yesuusin si haa galatu. Gaarummaaf tola araara kee hundumaaf ulfaatu. Sagalee kee nutti dubbatteef si haa galatu. Ammas Waaqayyo bara jireenya keenya hundumaa irratti ulfinni kee haa mul'atu. Gaarummaaf oo'a kee tola kee hundumaan nu gaggeessi. Ati Waaqayyoodha gooftaa jireenya isatti waamamnetti qabamne jireenyicha dhaaluu akka dandeenyuuf ayyaana kee nuuf baay'isi. Biyyi lafaa nuyi keessa jirru kun wal'aansoof yaa Waaqayyo mormii hamaa yoo qabaate akka nuyi si biraa hamnuuf yaa Waaqayyo gooftaa daangaa baay'ee yoo kaa'ellee maqaa gooftaa Yesuusin warra daangaa darbanii haala mo'atanii jireenyicha dhaalan akka taanuuf ayyaana kee nuuf baay'isi. Maqaa goofticha maqaa Yesuusin ameen. Waaqayyo gooftaan isin haa eebbisu. Ulfaadhaa galatooma.